balloo jiraasan laaffisaniiti uleedhaan akkasitti hidhanii lafa kaa'en qoonqoo sanillee nyaachuu dadhabe. Inshaallah homaati miti hanan homaa abbaan kee baan boyin boyin abooti jem boyin ani simbiraan jiraame boyin ni baabbaan kee akkasii hordofta ta'u biiftu rabbi jazaa si akafalu waan isin jee'u qabu ani takka makluuqa kana akkana imimmaan irraa buusu jirta imimmaa makluuqa kana si qabuati. Babaan kee baasa mara kame qaba baasa babaan. Babaan kee ni baan jira ni baha babaan kee inshaallah ni baha. Manatti sini dhufa waa takka yaadina tamam ana mala kan gafa baasare ni babaan kee ila ture jira babaan kee nama waan fa'uun bira dhaabbata babaa kee bira dhaabbachuu tan jiru Yasmin tiyya bira dhaabbachuu duraan qismii isaan geessan san nin beekne yeroo achi nun jaan achirra jijjiranii karaa biraa geessan arraan tana qismii kalee jijjiran san anaatu dhaqee arge arraan tana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi daawwattoota keenya akkam nagii qabdanii jirtanii baga jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunu as keenya warreen nu daawwachuu jirtanii warreen balloo hordoftoota fi daawwattoota balloo show kunu har'aan tana chaanaala balloo show irraa qabna. Har'a maaliif dhuftanii jettan har'a waa'ee takka waa'ee balloo irraa haasa'uu dhufnee har'aan tana guyyaan jimmata sanumaaf ziyaaraa mana hidhaa dhaqeetiin ture nana qulleettanii hedduu kadhaa fi humnaaniin seenee har'a kadhaallee kadhadhee dadhabee humnaaniin seenee maal dhalaadha dhalaa hedduu xiqqoo ni kabajanii beektanii sanumaaf humnaaniin seenee yeroo seenee laaqanallee balloof geessee duraan ijoolleen ijaanillee naagarree qismii kana jiraa malee takkaa seenan hin laalle duraan qismii kaayansan haaree akkalee jijjiraniiti ammas kalumaa agarree qismiin isaan jijjiran san. Bakkee biraa geessanii jechuu kiyya. Arraan tana ol seeneetiin balloollee ijaan harkeetiin alhamdulillah laaqanallee geesseetiin garuu akkasii hordoftoota akka daawwattoota kiyya qoonqoon geessallee akkasitti sila balloon kutatee nyaatee nan qoccaatu. Balloon qoonqoo sallee afaan kaachuu dadhabe. Oggulama akkana afaan kaatee dadhabe qoonqoo. Maaltu dadhabsee jettan ulee balloon ni tuman. Qaceellootti hordoftoota daawwattoota kiyya. Biiftuu rabbi jazaa si akafalu jazaan gaanta viidiyoo maru jirtu abooti homaan ta'u tamam abbaan kee ni baha akkasi biiftuu rabbi jazaa si akafalu makluuqa kan imimmaa makluuqa kanaa si qabu taate si qabe kabilaalu kuno afaan si dorke rabbi jazaa si akafalu ilmaan balloo akkanatti imimmaa irraa buusu jirtaati tunuun xixifaa keeti yaa siiri haadha siiri kuno rabbiin afaan si dorke bar afaan dubbachuu dadhabde imimmaan ilmaan balloo rabbiin si akabuati. Si qabe kuno fincaasa jalaa guru jiran afaan dhabde harka dhabde rabbiin jazaa si akafalu balloo ullee tumamee jecha qoonqoon geesseefillee afaan kaachuu dadhabe oggulama maal afaan kaatee hordoftaaf daawwattoota kiyya qoonqoo sanuu nyaachuu dadhabe maaliif qaceelloon na tumanii naan jee way agarree nuti laammaan agarree jaanisaa qismii akkana jiraa malee takka namni ol seenee hin jiru bira arraanaan nattoo ol seenee yeroo laalu garaana dadhabe hordoftaaf daawwattoota kiyya. Balloo bakka hunda dhaabbatu balloo jiraasan laaffisaniiti uleedhaan akkasitti hidhanii lafa kaa'en qoonqoo sanillee nyaachuu dadhabe. Inshaallah homaati miti hanan homaa abbaan kee baan boyin abooti jem boyin ani simbiraan jiraame boyin ni baabbaan kee akkasii hordofta daawwattoota biiftuu rabbi jazaa si akafalu waan isin jee'u qabu ani takka makluuqa kana akkana imimmaan irraa buusu jirta imimmaa makluuqa kana si qabuati. Ilmaan balloo guyyaa meeqa eegaabbaan mana hidhaa naqame kanoo mana hidhaa seenii jechuu kiyya guyyaa meeqa jiranii ijoollee ani viidiyoo naquun barbaadu arraa'u sagalee kiyya dhageenyaa fiigaa dhufte xiqqoon tun Yaasminis xiqqoo takka ibsuuf as baate malee ani ilmaansaa asirra ol baasee iyyisiisuun fadhu akka bu'anillee barbaadu guyyaa meeqa dhufeetiin viidiyoo isaaniif jechaa dhiisuu jira makluuqa kana maaliif hin garaa balleessa. Abbaan isaanii hidhaa jira jechuun isaaniif maali? Abbaan isaanii akka haadha akka abbaa akka obboleessaa akka wanti isuma qaban ijoolleen tun akka hiriyaatti abbaa isaanii hedduu jaalatanii namni abbaan jaalanne hin jiru. Maaliif garaa balleessuun barbaadu ani viidiyoo irraa ol baasee ni beekan ijoolleen gurguddoodha. Abbaan isaanii akka hidhames ni beekan eenyu hidhes ni beekan waa hunda ni beekan garuu ani isaan iyyisuu hin barbaanne imimmaan isaanii kana asirra dhangalaasuu hin barbaanne. Akkasi jazaa si akafalu biiftu balloon ni baha waan fedhan nu gaafatanii dachi seennus numa finna ni baasna obboleessa keenya balloon nama hundaaf dhaabbachuu ture saniifu oromoo balloo dhaabbaddaaf har'aan tana balloodhaaf
wayoo ol biran wayoo waliif hin dhaabbanne maal walii qabnaawu arraan tana rakkoon balloo dhufteetu rakkoo teenya humnaan taatus waan qabnuun bira dhaabbachuu qabna. Gaafa namaa inni halkaniif guyyaa mana isaa ilmaan isaa dhiisee hojii isaa dhiisee rakkoo namaatti dhaabbachuu ture. Nutis akkasuma dhaabbachuu fi qabna. Aan dhugaa dubbachuuf viidiyoo baruutti hin jiru hanga dhiyoo tana hunda. Dhufeetiin ilmaanis ilaalutti hin jira. Balloos barbaadu jiranii arraan tana immoo qismii akkanaa kana jiraa jennaan guyyaanis jimmata niin seenaa. Humnaan illee niin seenaa jetin dhaqee warra ulaarra taa'u. Waa xiqqoo waan jimmaatti kanneetin akkasitti ol naqanii keessallee gaafatti ditiin seene. Nyaatan geessisan bakkee meeqa nyaaddu naan jaalna nyaachisaniiti akkas ol naqan. Garuu alhamdulillah namticha askarticha tokko wajjin wal dubbadee poolisticha guddaa maallaqaan hiisistee nama meeqaatu dhufee maallaqa naqanii laaluu jiranii itti jabeessuu jiranii baasuu ni feetanii waan hanganaa fitaa naan jee. Waan sanitti ammaaf harkaan qaba. Namoonni akkatti jiru nu beeka. Sanumaafuu hordoftaaf daawwattoota keenya nu cinaa dhaabbadaan isiniin jira. Nu cinaa dhaabbaddaa kunoo Yaasmiin maal jettaati? Waan juun qabu waan keelleen keegaa seenee ture intala tanaa seense ta'a siirii tanaa biftuu tanaa seense jazaa rabbii haa kafaluufi. Jazaa rabbii haa kafalu. Babaa keekkatumaan asan anuu yoo sanillee danda'u laalullee. Maal gotaa gooti jaaniin dhageetti ilaalu jira. Guyyaa bee abbaa keessatti manumatti isinii dhufaan ilaaltani. Inshaallah du'aa hima godaa fi. Rabbi haa baasu. Rabbi haa baasu. Du'aa nu bee akka abbaan keenya gaan nu bee mana nuuf. Inshaallah nu anis isin biran jira. Namni hedduun mana kana jira. Haala kanas ijoolleen teenya guutuudha. Waa takka hin sodaatina du'aa hima godaa fi abbaa keessaniif. Akkasii hordoftotaaf daawwattoota kiyya biftu rabbi jazaa si haa kafalu. Silatu xufaati deemtuun kun hin dhumattu. Balloon turus bubbulus ni baha garuu bahuun saanaaftu inshaallah rabbi nu haa gargaaru nutillee ni baasna izni rabbiitiin rabbiin nu bira jira. Homaati biti hordoftaaf daawwatan isinillee du'aa nu cinaa dhaabbadhaan isin. Babaa kee baasa mara kame qaba baasa babaa kee. Babaan kee ni baan jira ni baha. Ni baha babaan kee inshaallah ni baha manatti isinii dhufa waa takka yaadina tamam ana. Mana kan gafa baasaree ni babaan kee hidhaa ture jira babaan kee nama waan fa'i hundi bira dhaabbata babaa kee. Babaa kee bira dhaabbachuutti hin jiru Yaasmiin tiyya. Bira dhaabbachuudha duraan qismii isaan geessan san ni beekne. Yeroo achi nun jaan achirraa jijjiranii karaa biraa geessan. Arraan tana qismii kalee jijjiran san anaatu dhaqee arge arraan tana babaan kee fayyaa qaba nagee qaba isinillee salaama naa salaamii bira dhaabbaddu bira jiraaddu naan jee waa takka waan babaa keessa yaadina du'aa hima godaa babaan keessa maallaqa waan nu gaafatan san maalleen xiqqoo guddaadha ni baasna waa takka yaadina isin tama isin waa takka isin barnoota keessan baradda waa'ee babaa keessan takka yaadina kana keessa tamam Yaasmiin obboleettee fasirra xiqqoo tanas atiin jajjabeessatummaa akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya kunoo ni dhageessanii ilmaan balloo babaa keenya baasaa jechuu jira silaa nuti harka keenya ta'e silaa harka silaa dandeettii qabaannee jechuu kiyya arraan tan achi keessatti bulballoo maaliif garuu waa hundinuu inshaallah akkaataa qabdi adeemsa qabdi balloon ni baha du'aa nu cinaa dhaabbaddaa yeroo mihalaan kayati galtee deemanaan tinte mana hirribaa dhaqe akkasii Yaasmiin biyyaatistee obboleettitee wajjin deema. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya ani dhugaa dubbachuuf ijoollee tana birallee waa haasa'uu hin barbaanne. Maaliif ani garaan nabatee ilmaan makluuqa kanas garaa balleessuu hin barbaadu. Balloota mamee jira. Silaa naamijaa viidiyoo maruu yaadeetiin telefoonii eessa narraa fudhanii bilbilaa kiyya bilbilaa harkaa qabu ulaa alaarra narraa fudhatan. Silaa viidiyoo mareetiin balloon akkatti jiru addunyaan agartu silaa har'a gardiin baasaa viidiyoo san. Ulee biftuun tumsistee san balloon akkaataatti jiru san bakkee qurfaan ganta akka keessa san keessa ciisee ol ka'ellee dubbisuu dadhabe. Uleen laaffisanii silaarra viidiyoo qabaadde mareetiin gadhiisa. Na hayya muddan isaanuu beekanii bilbila harka narraa fudhatan alatti narraa fudhatan seenaa irratti. Ijoollee isaa garaan balleessu jeetiin jira balloon tumamee jira otuu harka diinaatti hin du'in harka diinaatti hin du'in dirmaddaaf yaa Oromoo namuu dirmaddaaf. Uleen nama ajjeesti dhugaadha. Homaa nama gootu jennaan malee uleen heddummaatti nama ajjeesti. Balloon jiraasan amma laaffateetti akkasitti qurfaan gana geessu tan keessa ciisu jira. Qoonqoo nyaatan geessee fara gulama kutatee dadhabee. Saniifu Oromooti. Hordoftoota qaqqaalii hordoftoota balloo shab namuu dirmadhaaf.
tanumaan isin jawaan biraa isin joon danda'u sila namijjaay viidiyoo mareetiin gadhiisa namijjaa dhabee sanumaaf inshallah borulleen hin deebi'a namticha poolisticha achi keessa jiru waan naan jeesan qopheessi na deebii naan jee qopheessinan ittiin deebi'anii bahaa balloon rakkoon qabu waan takkas hojii haasoo ni jira asirra dubbachuun barbaadu maaliif gareen biiftuu qofaa miti guruppiin isin guutuudha warri akka sheexana hunda keessa jirtani waan takkan fiddan itti dhayxanii biiftuun afaan wallaalte afaan qabamtullee deemtanii balloo jabeessu jirtan inshallah balloon ni baha haqqa abbaasaa balloo biiftuun akkatti jirtu laaltanii if keessaan deebitan namuu farakaa eeggachuu jirtan afaan isin qabu kaaliqni inshallah miskiina hunda afaan qabdanii akka darartan kana rabbiin afaan isin qabu ta'a akkasii ordoftaaf daawwattoota kiyya waan amma mataan dhukubee jira waan hin jiruun beeku maaliif hedduu yeroo balloo ilaalu san hedduun bu'ee haalata inni jiruutu hedduu nama raree maaliif balloon nama jiraasanii nam tokko rakkattee jennaan fiigee dura ka dhaabbatu isa goota fedhe sanillee baasu ture saniif har'a namuu dhaabbaddaa finiin sinjaa inshallah bismillah borullee dhaqeetti ilaalu ta'a waan jiru ordoftaaf daawwattoota kiyya inshallah bismillah borus ni dhagaa boru dhaqeetis ni laala maal dawaa takka niin geessaa fi achi keessa walaanutti hin jiranii waa takka kan nuuf hin jiran ani eegan arkee borus dawaa fudhateetti dhaqa amma deebiin hin jirtu ziyaaraan hanga saajaa qofaa jirti saniif borus dhaqeetti laala inshallah bismillah manni kunillee guutuudha sagalee nam tokko seenu jira nama hedduutu mana balloo fattaa'u jira inshallah bismillah boru dhaqeetti waan ragee isiniin beesisa hanga viidiyoo biraatii walitti dhufnu nun irraanfatina du'aa hin nucina dhaabbadda balloon obboleessa keenya saniifu namu dirmaddaaf isiniin jaa hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh